akkaataa Google AdSense itti banatan akkasumas akkamiin Google AdSense keessa isheen warroonni jettanii nagaafachaati turtan kunoo barnoota ajaa'ibaa akkasiin qabadeetii dhufee jira. Nagaa hin arrafanne akkam jirtan ashama harka fuune akkam jirtan hordoftoota maatii chaanaalii na tawallo jira jirtu bakka irra deebiin gara chaanaalii kanaa nagaan dhuftan isiniin jechaa viidiyoolee keenya irratti daddalaganne akkasumas doolaarii irratti dalaganne gara akaawuntii baankii nuuf dabarse moo hin dabarsine akkasumas hagam nuuf dabarsee jira akkasumas viidiyoon keenya hagam doolaarii nuuf dalagee jira ka jettan jechuudha achi keessatti ilaallachuu dandeessan jechuudha. Google AdSense keessa seennee viidiyoolee keenya daddalaganne jechuudha maallaqa kan itti nuuf dabarsu achi keessatti walitti qaba waan ta'eedhaafu kanaaf akkaataa itti banatan akkasumas akkamittiin akka seenan viidiyoo isin qabadheetti dhufee jira. Hagadhuma viidiyoo kana nafaana tura isiniin jedha warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhuun maatii keeyyatti dabalama akkasumas warreen hin beekne irraa baratanii warroonni beektan immoo subscribe like share comment godhuun nu jajjabeessa turtii gaarii. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo kiroomii keessa seenna kiroomii kana as keessa seenna kiroomii kana warreen qabaatu dhabdan kuni barnoonni kun immoo warreen moonii taataniif jechuudha. Google AdSense keessa seenuun jechuudha. Kanaafuu Play kana keessa seentanii kiroomii jettanii waan jala jiru kana jechuudha jalatti barreeffattanii gadi isiniif bu'aa achi keessaan sirreessuu dandeenya jechuudha. Egaa walumaa galatti akkamiin irra seennee bakka doolaarii keenya dalaganne san ilaaluu dandeenya ka jedhudha jechuudha. Egaa kunoo bakka kunoo kanatti jechuudha akkatti isiniif bayaa takkaa yoo seenuu dhabdan akkatti isiniif ba'a asititti Google AdSense jettanii barreessitan jechuudha. Google AdSense yeroon isin xiqqoo barreessitanii inni isiniif baasa jechuudha. Google AdSense jettanii barreessitanii achi keessatti ilaallachuu dandeessan jechuudha. AdSense kuno Google AdSense jettanii barreeffatan jechuudha. Abbelayyan wanni beetanii walaala Google AdSense yeroo jettanii saarchi godhatan kuno akkatti isiniif ba'a. Kanuma jalqabaa kana Google AdSense kan jedhu kana kanuma jalqabaa kana irratti tuqanna jechuudha. Obsa goonaa haga inni nuuf baasu jechuudha. Obsa goonaa as keessa seennee jechuudha waa hunda sirreeffachuu dandeenya jechuudha barreeffama. Egaa hordoftoota kiyya kabajamoo yeroo irra kilik godhatan jechuudha akkatti isiniif ba'a. Kunoo bakka kunoo tana tuqatan jechuudha. Bakka kunoo tana cuqqaafannaa jechuudha kan xiyyaasni agarsiisaa jiru kana kilik gootanis yeroo kilik gootan ni obsitu kunoo asitti deemaatee jira waan ta'eedhaafu ni obsitu Google AdSense keessa akkaataa itti seenan jechuudha. Kunoo hordoftoota kiyya kabajamoo Gmailii isin qabdan akkatti isiniif fida jechuudha. Gmailii isa kamirratti seenuu feetaa isa kamiin seenuu feetaa isiniin jedha. An Gmailii kiyya itti naqadha jechuudha. Kun Gmailiidha. Tarreessaan isiniif fida isa feetan irratti maraxattu jechuudha. Isa ittiin moonii taatasan jechuudha. Kun barnoonni kun warra moonii taataniif jechuudha. Gmailii kiyya isaan ani doolaarii irratti naaf deemu jiru san itti galchadha jechuudha. Kunoo kilik itti godhee kunoo Gmailii kiyya itti galchadheetii jira deemuu jira jechuudha. Kunoo asirratti sarchii godhuu jira. Yeroo isin itti galchatan jechuudha isiniif baasaa Gmailii isa doolaariin irratti deemuu jiru jechuudha. San tuqattu kunoo akkatti qubee xixiqqeessee desktop godheetii isiniif baasaa isin eessa tuqattani kunoo xiyya tana laala tuqaa sadii tana tuqattan kunoo tuqaa sadii tana asiidhaa tana tuqaa sadii tana tuqanna jechuudha. Kilik goona ishiirra yeroo kilik goone gadi buunna kunoo payments ka jettu barbaanna. Payments ni jirti kunoo payment ka jettu tana tuqanna. Achuma jala immoo payments yeroo tuqanne payment info ka jettu tuqanna. Kun verificationidha. Verification yeroo identity verify yeroo gootan jechuudha. Asittitti lakkoofsa poostaa faapiniin yeroo isiniif dhufe asini guutamuu danda'ama. Akkasumas immoo
bakka kanatti jechuudha waa hedduutu kan sirreeffamu isa kana yeroo biraa waliin ilaalla doolaarii san akkamittiin achi dhannee ilaallannaadha amma payment info ka jettu tana tuqanna jechuudha jala jirti payments yeroo tuqanne payments info ka meeqafaa takka lama sadii ka afuraffaa tana tuqanna jechuudha laal ishi kilik yeroo goone kuno akka ittiin nuuf baasaa jechuudha doolaarii keenya haga lakkaa'e akkasumas haga nuti qabnu nuuf baasaa jechuudha kuno yeroo jalqaba irratti akkatti tuqattan akkatti sinif baasaa kilik yeroo gootanii irra cuqaafanne jechuudha akkatti nuuf baasaa 00 nuun jedha nuti immoo maal godhuu qabna xiyya kuno tanaan agartaniimi xiyya tana kilik goona akkasumas immoo YouTube Ethiopia ka jedhu kana tuqanna jechuudha YouTube ni keenya Itoophiyaa doo maallaqa Itoophiyaa hisaabaa jechuudha. Kanaafuu kunoo maallaqi ani dalagee asitti fideeti jira asi wali qabee jira asiin kunoo gara akkaawuntii baankii isiniif dabarsaa jechuudha. Baatiidhaan haga isiniif dabarse kunoo asitti isiniif hima baatii hagana dabarsee jira baatii hagana dabarsee jira jedhee kunoo kan doolaarii as jalatti isiniif lakkaa. Kanaafuu akkaataa Google AdSense itti banatan jechuudha barnoota kana laaltan irraa barattu jedhee abdii qaba as keessa seentanii doolaarii isin dalagattan as keessatti isiniif hisaaba baatiidhaan as keessatti isiniif jijjira akkasuma hordoftoota kiyya kabajamoo warreen poostaa fi waa hunda jijjiiruu barbaadan jechuudha achuma jala gadi buutaniituma manage settings ka jedhu ni jira manage kanarra cuqaafanna jechuudha manage settings ka jedhu ni jira manage kanarra yeroo tuqanne lakkoofsa keessanii fi waa hunda jijjiiruu dandeessan lakkoofsa poostaa keessan kunoo an poostaa kanatti nagadheen jira poostaa kanallee yoo jijjiiruu feetan kunoo as tuqattaniituma jijjiirratu dandeessanii waa hunda jechuudha maqaalleen yoo jijjiiruu feetan jechuudha maqaa nama isin biraati moonii taatanii jiraattan yoo ta'elleen jechuudha mallattoo maqalamaa kana tuqattaniituma kunoo kuma argaa jirtan maqaan ani itti moonii ta'e sun jechuudha maqaan kiyya kunoo kana maqaa san jechuudha ittiin jijjiiruu dandeessu jechuudha as dhuftanii mallattoo qalamaa kana tuqxanii jijjiirratu dandeessanii jechuudha achi booda submit ka jedhu ni jira yeroo isin jijjiirtan submit san tuqattanii jechuudha akkuma argaa jirtan kunoo barnoonni keenya har'aa kana fakkaata hordoftoota kiyya kabajamoo subscribe like share comment godhuun na jabeessaa